sini mau kulit bangun. Oh, nimbe. Ni awe fatuha. Oh. Cakap kalau मैं बोला चाहा ना खाओ ग्रुप और इसमें जैसे नुंजनी और तुम्हें चाहा जैसे नहीं ये युवा देने ऐसे वाले ऐसा आओ eh nimbe ne wallahi ये वाले को आवे बस को आपको बे को बोलूला पर ini तरह का वो नहीं मैं अभी बता मैं अभी फतूर रहा निकाह करना और मैं विशाल की थी मैं Tako sejarah tidak. बिना से 11 तेरे दी विशानत मैं वो नहीं के देखो देखो अगर हम टेंशन बात कैसे चलने
ما تدري صوت نسيبه ولا نقول أبو خانو ما ورا بيجي في كذا تاو قالوا ما اللي نجيب تجيب رزق أو قالوا ما سكهم وقولي قربان وين سلاسيتات يا مدي سلاسيتات أنا نوري فوتا كذي لا حول ولا قوة إلا بالله أكان لو جمال ما بدي إنا لله وإنا إليه راجعون أو قرآن أنا كرامي كاميرا سيدها دوالن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو تابور دكتور تخيجا نموني يدون قرتين يا فتاني أبون كيسان إن أولو جواد اللي قرتين ربي إن وني لوكيشن نادر بيت جراتي تلفوني خي شوفها تريزا كون ولا عرّا أكان الدارا نديبين نجقبسه نبي راقته ganda namaan na darbee akka nama du'eetti obboleeyyan kiyya hagalatoomaanii akkasitti garteegaa alarraa fuudhanii shaararraan ol naqanii odoon zakkoo fi furmaatee isaanii gartee deemu arkeetiin itti dhufee jechuun yeroon anniin qaba jee gartee maal jedhu waan kana na godheef yaan imaamata kana godheetuma waan atti asfaqaasee fute. Suniifuu daawwattootaa fi hordoftoota kiyya bakkaan itti taa'uun qabu kunoo akkanaan jira. Inna lillahi inna ilaihi rajiun gurbaan kun gurbaa sheexaana bobbaa galaadhaan kutee hedduu takka gartee gaa dhiyeenya kana guyyaa gartee amma waan kana keessaan saboo guyyaan guyyaa akkamii yaa'u suniifuu gartee anis bakkaan itti taa'uun qabu obboleettii teenya gartee barbaachisiidhaa wanni hin ta'in hin jirtu kun waan isarraa akkanaan na mudate. Jawaadiidha akkasii jira baaris akkasii jira waraana keenya hacinaa tokko gama biraatis bobbaafne gamanaanis bobbaafne amma bakkatti silaa gartee manti jala dheeyne kana ijoollee gamanaan ergeetiin kaanis gamanaan argee akkan duraan baane jee namtichi kana baafata halau jeetuma baa kanaas waatti godhee baa bobbaa waan urraan hafne halkanii guyyaadhaa fi gujjirra rabbummaan nu haa gargaaru dhugaa rabbiitti waa'een dhimma gartee furmaateedha halkanii guyyaa gartee ciisan dhoorkee gartee olii gaffii gujjirra. Mee du'aa'i nu godhaadha ammallee kanatti hin taa'u wooma kanaa gartee gaamee anis firraa waan kana firraa dhiqeetiin quraanaas qara'ee namchi kun maaliif na dhiisee kutaa maaliif gartee akka furmaatee godhee maan hin godhiini yoo teesse taa'iidha garuu zakkoo viidiyoo kana laale akkana goote kun siin badu abadan gartee si jalaa isaa fuudhaan taa'u lubbuu tiyyaan na bada malee maammadee akkana godheetiin sodaachisee jala hambise jechuu keetii miti wanni na dhiibteef taa'ii jechuuf. Arra furmaatee kana goote anaa fi baarii suggaa jala hambifte booda gartee kophatti maal godhuu deemte jechuudha. Furmaatees akka feete goote obboleessa keetiis jawaatee akka feete godhuu deemta. Kun ammoo yoomiyyuu siin mijaa'u. Siifis gartee mijaa'uudhaafis hin taa'u. Si jalaayis kaafu hin ta'in. Yoo haa gartee nuti gartee dachii gaafa gartee duunee gartee garaa dachii galle guyyaa san siif mijaa'uudhaa ta'a. Waraqaa fi maallaqaa fi maarreedha barbaadda. Kun hundinuu gartee akkanas siin baddu suniifuu daawwattoota keenya dhukkoo inni halkanii guyyaadha. Garuu immoo namni gartee abdiin kutatumaaf deemna malee hirriiba hin qabnu jala yaana namtichi gartee uggaaniif gartee jala geenye akka kana godhee dabraa. Way furmaatee aw rabbiin haa dirmatuu fi du'aa godhaaf dhukkoo inni abboleessu gargaarsa rabbii malee gargaarsa nam tokko hin qabnu kunoo akkana mudachaa jirra ni gartanii. Suniifuu daawwattoota keenya ammaas gartee bakkaan itti taa'uun qabu jaallan ilmaan Oromoo kana fudhadheetumaan gartee jawaadee dadhaqa jawaadeenis lookeeshinii naa darbee telefoonni isaadhaa cufaadha dhiiroo inni kunoo maal keessa jira akkamirra jira wallaahi wanni gartee naaf adda bee hin jiru jechuufi isin hin jaa suniif mee bakka lookeeshinii dabre kana dhaqeetiin jala hordofee anis gaa gurbaa kana asiin gamana waan biraa dalagee gamasiin waan biraa dalagu jira. Gurbuma sanuu gartee gaayooniif gartee wallaahi akka kana akkamuma irraa ta'an ilma namaa kana yaa'oo maa ciisan ilmi namaa kun maa ciisa ol kuta riskii rabbii kannaa namaa nama jiraachisaa dhugumatti gartee tuni waa gartee qabeenya fadhuudhaaf horii fadhuudhaaf kanaa miti namtichi kun angulluma isaatu angulluma hin qabne malee durumaan gartee nama shiraa dhalate namtichi kun fir'aawna kanaasuu namaa hin qabne kadaa'imaafis dubartiifis jaartii obboleessaa akkamitti kana godha. Mee akkam taana mee akkamiin nama kanarraa jiraan inna lillahi daawwattoota keenya hangana ala waan biraa jechuun danda'u suniifuu mee du'aa'i godhaadha
Rabbummaan khayrii rabbi haa godhuun isiniin jaa hedduu takka gartee natti dhagahama arran harkaa boo'u isaatiif gartee barfurmaa deebise koo kanatti argeetiin harkaa fuudhee namticha kana cabseetiin harkaa fuudhe jee waa humnaanii mi namtichi gartee siiruma isaaniitiin nurra aanu jiran malee humnaan nurra caalaniitiin miti ammoo hundarra humna qabu jabaan hundaa olii rabbiin ni jira garaan muranu.